Ulaagaalee filannoo hiriyyaa gaa'ilaa kan jedhu irratti kan barsiisan immoo dhaggeeffadha. Eenyuu nan fuudhaa? Eenyuttan heerumaa? Kan jedhu dhaggeeffadhu. Nama akkamii fuudhuun qaba? Nama akkamitti heerumuun qaba kan jedhu qabxii dhaggeeffadhu. Waan torban sitti hima. Ulaagaalee filannoo yookiin hiriyyaa gaa'ilaa tokkoffaa nama amantiitti cimtuu taate Waaqayyoon kadhachuuf eeggachuun barbaachisaadha. Uumama 24:12-27 dubbisaa. Jaarsichi mana Abiraamii yeroo ba'e Yisihaaqiif haadha manaa barbaacha yeroo ba'e Waaqayyoon kadhate. Yaa Waaqayyo na milkeessi jedhe. Laga bishaanii kana immoo dhaabbadheen eegaati jedhe. Durboota keessaa warra dhufan keessaa yeroon ishee tokkoon bishaan naa laadhu jedhu yoo isheen bishaan anaafis laattee gaala keessa nan kenna jette isheen kun ishee ati anaaf laatte ta'uu isaan adda baafadha jedhee ulaagaalee kaawwate. Ulaagaalee kaawwachuun kee baay'ee barbaachisaadha. Kanan sitti himu garuu raajummaatti of eeggadhu an siilaadheeraan siif hin laanne kan jedhu jiru macaafa qulqulluu keessa siilaachuu dhiisuusaa kan ittiin beektu laphee kee keessatti adda sii baasa Waaqayyo. Jaalala isheessi keessa bulaa jaalala isaas keessa bula. Nagaa sii laata jechaadha. Kana yeroo inni nusa fedhiin foonii nama maraachee edabjuun isa dhungataa bulee isheetu bobaakoo jala bulee ettee satabjuudhaan qaajjaamtu qijetii sana immoo miti dubbiin. Akkasumatti waan garaan kee itti boqotu keessi kee kan itti diriiru keessi kee kan fedhu fuudhuu fi itti heerumuun barbaachisaadha. Wayeen jaalala isaa si keessa hin jiru yoo ta'e dhiisi. Kan ishee si keessa hin jiru yoo ta'e dhiisi. Waaqayyo hubannaa nuuf laatu. Hubannaa nuuf laatu Waaqayyo. Sadaffaa ulaagaalee hiriyyaa gaa'ilaa filannoo keessatti wanti nuti ulaagaalee filannoo hiriyyaa gaa'ilaa keessatti wanti nuti beekuu qabnu gorsa ogeessotaa seenaa gaa'ilaa gaarii qabaniin gorfamuudha. Elaa sirriitti qineesaa dhaggeeffadhume. Gorsa ogeessota seenaa gaa'ilaa gaarii qabaniin gorfamuu. Kana yeroo jennu namni gaa'ila seeraan hin raawwanne maal si gorsaree? Seenaan isaa gadheedha taanaan waan irraa barattu hin qabdu. Isheenis waan si gorsitu hin qabdu. Dubartii abbaa manaa reebdu hidhata qabda yoo ta'e, atis galtee abbaa manaa kee reebda waan ta'eef irraa hiikamuun kee baay'ee barbaachisaadha. Dhiira haadha manaa isaatti iddoo hin laanne hin kabajne wajjin deemta yoo ta'e, atis haadha manaa keetti iddoo hin laattu. Yoo si gorsanis dhiira hin dhaabanii maalii hin facaasanoo, dubartiin hin dhaabamtee maalii hin facaasanoo, kan biraa fuudhii kan biraatti heerumii jedhee si gorsa waan ta'eef namni 5 4 qabu maal si gorsa jettee yaaddaree achirraa adda ba'uun gaariidha jechaadha. Kanaaf abbaan arge yoo si gorse adagaatti seenta. Qabxii arfaffaa fira dhiigaa fi dhukkuba daddarboo tokko tokkorraa bilisa akka isaan ta'an hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Fira dhiigaa qomoo wal qorachuu. Qomoo wal qorachuun barbaachisaadha. Malee haraamuu kan taane fira fuudhanii haraamuu jedhama. Sirriis miti jechaadha. Innaa wal qorachuu dhukkuba daddarbaa tokko tokko fakkeenyaaf gaafa gaa'ilatti seenan akka waldaa kiristaanaatti dhannee qorachiisnee dhiigni isaanii qulqulluu yeroo ta'u wal fuusifnaa walitti heerumsiifnaa jechaadha. Kun jira gaa. Kana jira giiftii mee dhaggeeffadhu kana jira gurbaa. Shanaffaa bu'aa irratti xiyyeeffachuu dhiisuudha. Gaa'ilatti yeroo seenuu fettu yeroo intala kana fuudhuu fettu yeroo gurbaa kanatti heerumuuf jettu bu'aa irratti xiyyeeffachuu dhiisuun keenya murteessaadha. Bu'aa irratti kan hundaa'edha. Jaalalli keenya taanaan rakkisaadha. Fakkeenyaaf waan akka qabeenyaa, waan akka miidhaginaa, waan akka beekumsaa fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffate sababa isheen birrii qabduuf taanaan rakkisaadha. Mee dhaggeeffadhu intala. Sababa 30,000, 50,000, 18,000, 60,000, 120 ergituuf si jaallata yoo ta'e bor gaafate birrii 30 dhabdu namni maqaa kee dha'u hin jiru. Dhageessee? Gurbaan kun amma kan inni si wajjin haasa'aa jiru sababati moobaayilii bittee fi dhaalaataa mee adda baasi wanta kana. Taabileetii bittee fi ergitee fi laataa mee adda baasi wanta kana. Mee adda baasi wanti kun rakkisaadha. Maaliif si jaallate? Namoonni tokko tokko namatti tolu. Dubaayii jiru yookiin immoo Ameerikaa jiru yookiin immoo Kuweetiin jiru yeroo dhiirri keessaan bilbilee haay waddi shaallahu sin jaalladha minaamin yeroo jedhani eessa jirta? Yeroo isin ittiin jettan
dubartoonni tokko tokko durboonni tokko tokko suma biyya alaa jiran kunoo amboon jira jedhu. Bilooki godhee darba bilbila isaanii. Eessarraatii jedha footoo ishee argee. Kunoo walisoorraan bilbilaa jira. Walisoodhaanoo yoo isin ittiin jettan bilookis godhee darba. Mee cheekii godhime? Najjoodhaam yeroo isheen jettu bilooki godhee darba. Dubaayin jiraam yeroo isheen jettu immoo haay libbi qirsi onneetti ergagaa የፍቅር ምልክት ይሄ አሻንጉሊት ነገር ይተርጉ ጀልቀባ ማሊፍ ጃለተምተ ቤታ ላታ ኦፍ ኮርስ ማሊፍ ሲጃለተ እንጠልቁን ማሊፍ ሲጃለተ ጉርባን ኩኒን ሲን ጀቻ ጅራመን ኢትያዲ ሚደጉመን ማሼ ከና ሰበብ መታንሽ ደደራቴ ሁዱር ረገኡቲ ፊ ሪፌንሰ መታሽ ጃለተ ዋን ተየፍ ዮተኤ ሪፌንሰ መታሽ ጃለተ ዮተኤ gaafa isheen lama sadii deessee rifeensi irraa dhumu maal goota yoo dheerates dhiises maal tiraasii dhaafattee rafta ammatti rifeensa dubartii kana tiraasiin hoo jira minyaa'us tokkumallee lamatti bitatu malee numa gaa'u gaafa mataan keessa irraa dhumu si gata rifeensa kee jaallate yoo ta'e gaafa maddiin ishee bakka burtukaana fakkaatti hidhii ishee namatti tola jedha dhiirri tokko tokko. Gaafa isheen ilkaan ishees dubbachuu dadhabe yeroo ishee jechuu jalqabdu akkam godha. Mataa isaan natti tole, areeda isaan natti tole, hojjaa isaan natti tole, uffeekaa ilkaan isaan natti tole jetta yoo ta'e gaafa ilkaan irraa dhume dubbachuu gaafa inni dadhabu gattee sokkita jechaadha. Bu'aa irratti xiyyeeffatte taanaan akkasi. Namoonni tokko tokko dhiira sooressa barbaadu. Dhiira sooressa. Dhageesseettaa? Dubartiin miti waaqayyoof hin taane sooressi immoo. Sooressi mootummaa waaqayyootti galuurraa gaalli uraal immoo keessa ba'uutu irra salphataa jedheerraa gashaan koo Yesuus maqaan isaa eebbifamu. Itti maaminni lallabaa sirriidhaan Yesuus maqaan isaa ulfaatu haaleluyyaa. Sinii galaa jedhee mana abdadha. Kanaatiif bu'aa irratti yoo xiyyeeffatta ta'e rakkisaadha. Dhiira qabeenyaa qabu adamsita taanaan konkolaataa qaba jedhu namoonni tokko tokko. Konkolaataa qabaa, mana qabaa, servisii mana kireessaa, booleedhaa mana qabaa, najjoodhaa qabaa, mandiidhaa qabaa, boojjittii qabaa, ayiraadhaa qabaa, hidhabuudhaa qabaa, wallisoodhaa qabaa, amboodhaa qabaa, achi qabaa, gujiidhaa qabaa, booranaa qabaa, arsiidhaa qabaa. Otuma lakkooftu olii gadi qaqqabamtee duuta. Gaarii miti akkasii yaada namaa ajjeessa waan ta'eef eeggachuun gaariidha. Qabeenya barbaadan waan ta'eef yeroo isheen jaallattee rakkistu dhiirri tokko tokko akkas godha. Fuudhee mana ishee kaayetu gaafa waggaa manatti gala. Keeniyaaf Jibuutii gidduu hojjetan ni shufeeridha. Yeroo itti manatti galan hin jiru. Lafa argee bulaa. Isheef TV salaasaa uletti fuudhee mana kaa'ee soofaa mana kaa'ee fi bakka ashaangulliitii wajjin taphatti ka. Tiraasii fuutee hammataa bulti tiraasiitti hirkatti olii gadi jetti abbaa manaan ta'u ka maal godha. Namoonni tokko tokko qabeenyatti heerumuu barbaadu dhiira dhiisanii. Lakki intaloo ilaalcha kee sirreeffadhu hundumtuu akka qaba. Waaqayyoo bonnaan of alaatu ishii. Kanaaf kan nuyi xiyyeeffannu jaalala irratti, dhugaa irratti, sagalee waaqayyoo irratti yoo ta'e malee xiyyeeffannaan keenya qabeenya, miidhagina, beekumsa taanaan rakkisaadha. Filannoo hiriyyaa gaa'ilaa keessatti inni jaaffaan saala faallaa wajjin da'oo dhaquu dhiisuu fi wal'aansoo qaqqabaa hammannaa fi kan kana fakkaatan irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Namoonni tokko tokko maali rakkoo maalii qaba jedhaniitu dhiiraa wajjin dubartii wajjin iddoo da'oo iddoo dukkanaa hin kadhanna jedhanii mana tokko keessa wajjin wanni ta'u. Kun gaarii miti. Kanaafi ati isheen shamarreenis ati inni dardaraas inni dhiiraas isheen durbaas of eeggannaadhaan jiraachuun gaariidha. Qofaa kee naqin garasaa qofaa kee naqin atis gara ishee maal hojjettamaa namni jira. Iddoo ifaa dhaabbadhu haasaa barbaadde yoo ta'e waldaa keessa taa'asaa. Wal qaqqabuun wal'aansoon barbaachisaa miti. Hammannaa garmaleen barbaachisaa miti jechaadha. Sadarkaa dargaggummaatti wal'aansoon qaqqabaan qalbiin qoosaan sirrii miti. Hanqaaquun cabdeen deebitu durbaaf eeggannaa guddaa gochuun barbaachisaadha. Kan dhiiraallee akkuma isaattuu homaan jedhu. Egaa hunduma isaa dubbanna faffatuma faffannaa ammoo dandeessan irraa nyaadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu irra isaa jala isaa gaggalagashitanii faffattanii dhuma barsiiftuu warri kaan akkas mitiinaan jette mucayyoo tokkotu
keessaan sagalee naa keessee gooftaan ishee eebbisu kunoo ammayyuu dhaggeeffataa jirta yoo ta'e dhuguma jette waaqayyo si eebbisuun siin jedha tarii yoo dhaggeeffataa jirta ta'e an hunduma isaan dubbadha waan haaraan hin jiru gilsi nagar ikkoonoo waanuma ifa jirudha. Torbaffaa sadhumaa ulaagaalee filannoo hiriyyaa gaa'ilaa keessatti wanti nuti beekuu qabnu ba'aa walitti ta'uu dhiisuudha. Ba'aa yeroo jennutti waan humna isaa olii qaraxan mana fidii birriin mana fidii sangaan mana fidii jenna yoo ta'e kun immoo baay'ee rakkisaadha. Gaafa gaa'ila keessanii gaafa gaa'ila raawwatan makiinaa 50 30 20 10 taanaan kana ta'uu qaba yoo isheen jette amma erga ishee jaallate giddiidha haatu waa liqeeffatu inuma fidaa garuu rakkisaadha. Kanaaf busheessuus miti baay'ee keessa baasanii ashawatti baasanii gubuus miti giddu galeessatti gaa'ela ofii geggeeffachuun gaarii. Utuma qabaatte iyyuu qixatti godhi. Amaamooti nyaatee galaa siifi isheetu walitti hafa. Siifi isatu walitti hafa waan ta'eef qixuma isaatti gochuudha. Yeroo jennu immoo shoorti kaattii fayyadamtee sati mandara keessa deemtu sana miti. Walitti gallee borbeessifnaa miti. Waan akkasii hin jiru. Inni kun qorraachii seexanni qopheesseedha. Keessaa ba'a maqaa Yesuusiin. Jennaa inni kun seera qabeessaan karaama ifaa ta'e nama 5,000 yoo dhiifte namni 5 jiraannaan makiinaan 2 yoo dhibe bajaajiin 1 jiraannaan bajaajiin 1 yoo dhibe fardi 1 jiraannaan fardi 1 yoo dhibe miilla 2 qabaatteennaan harka kee wal qabattee waldaatti si eebbisanii mana keetti galta dinqiidha bakka kanuma sakaan immoo hin horatta bakka. Kanaaf namoonni tokko gaafa cidha isaanii yeroo adda addaatti boriif yaaduu dhiisanii gaafuma sana qarshii dhangalaasu waa bilis of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf eeggannaa guddaa nu barbaachisaa. Kanattaan sineemata duree tokko dhufe kunoo isa barannaa types of virginity kan jedhu gosoota durbummaa kan jedhu barannaa. Kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Gosoota durbummaa gosa 3tu jira. Isaan kana dubbachuun barbaada. Durbummaa gosa 3tu jira. Durbummaa inni tokkoffaan durbummaa golgaa qabu. Golgaa durbummaa furdaa jedhameetu beekama. Irran deebi'a. Golgaa durbummaa furdaa. Coverage thickness virginity jedhama. Kana jechuun durbummaa furdaan yabbuu fi furdaadha baay'ee. Hiddi dhiigaa golgaa durbummaa kana keessa diddiriiree waan jiruufi salphaatti qaamni dhiiraa keessa galuu dadhaba yeroo wal qunnamtii saalaa godhan jechaadha. Kanaaf guyyaa 5 hanga 9tti dhiirri wal qunnamtii saalaa yookiin seksii yeroo raawwatu cituu ni danda'a. Hiddi diddiriiree qaama saalaa durbaa kana keessa jiru jechaadha. Irra deddeebiidhaan cituu ni danda'a jechaadha. Durboonni akkasii kun gaafa durbummaan isaanii citu ni gaggabu baay'ee dhiiga baay'eetu isaan keessaa dhangala'a jechaadha. Baay'ee dhiigatu isaan keessaa dhangala'a. Baay'ee dhiiguu danda'u. Hojii fi sochii adda addaatiin ispoortii adda addaatiin durbummaan isaanii hin badu. Ba'aa ol kaasuudhaan miidhama adda addaatiin luka bal'isuudhaan durbummaan isaanii baduu hin danda'u. Durbummaa golgaa furdaa warri qaban akkasii durboonni akkasii baay'ee securedidha eegamoodha jechaadha. Hin miidhaman ispoortiidha waan adda addaatiin hin miidhan. Durboonni akkasii bara isaanii guutuu baay'ee boonaa jiraatu. Qarrummaa koonan dhufe maal dubartii na fuutee jetti gaafa wal dhabanillee gaafa haasaan tokko boonaa jiraatu. Boontuudhas maqaan ishee boonuu qabus warra akkasii kun. Innaa ni jiraatu jechaadha. Kanaafidha yeroo tokko warri durboonni akkasii gaafa zargii isaanii dhiirri sun cimaadha taanaan hin gaggabu. Warri ittiin beekne fuudhanii mana qorichaatti ka'u. Mana qorichaatti geessuun barbaachisaa miti hin dhiisa. Innaa kanaafidha yeroo tokko wanti nama rakkisu akka aadaa keenyaatti iyyuu beekamaadha. Gaafa dhiirri tokko fuudhuudhaaf fedhu ji'a 2 ji'a 3 jedhanii dursa qallabuu jalqabu. Maaliif? Durba ishee gosa durbummaa akkasii qabdurra yoo gore dhiirri kun carraansaa akkas yoo ta'e wal qunnamtii saalaa yeroo raawwatu hin dadhaba. Hin dadhabe durbummaa ishee baasuu dadhabee dhumitiire beenna'u beetta'u ni beenna'u maal? Innaa waan akkasii ni jiraata. Lakkaasa kanaadha nutu wallaale malee. Kanaatiif
abbooti keenya lakkaa isaan duruu beeku nutu wallaalee har'a barumsaan bira geenye piraaktikaalii isa argineerra. Innaa ilaa argitanii kanaaf inni dhiirri dursee wal'aanamu wanta akkasiitiifidha jechaadha. Durbummaa lammaffaa gosti inni lammaffaan golgaa durbummaa haphii. Haphii yeroo jennu akkasumatti kan uumame hiddi dhiigaa baay'ee keessa daddarbee kan hin jiraanne muraasee kan ta'e baay'ee golgaa kan hin taane yeroo kun ta'u jechaadha. Yeroo wal qunnamtii saalaa qaamni dhiiraa dafee seenuu danda'a waan ta'eef akka salphaatti cituu danda'a hiddi durbummaa isheeti kun jechaadha. Hojiif sochii ulfaataadhaan ni bada kan isin dhibu. Ispoortiidhaan, fiigichaan, kufaatiidhaan, ba'aadhaan durbummaan akkasii baduu danda'a. Kanaafidha imammaan keenya, maatiin keenya, abbootiin keenya durii intaloo ba'aa kan ol hin kaasin waynee borna salphifta inni isaan jedhani kunoo isaan ikkoo saansicha beeku nuyi har'a kunoo saansii reefuu baranne malee isa kana jechaadha. Golgaa durbummaa haphii kanatu jira jechaadha. Egaani inni akkasii hojiidhaan miidhama adda addaatiin ni badaa jechaadha. Darbee inni sadaffaan durbummaa inni gosti sadaffaanii maaliidha? Durbummaa golgaa hin qabne. Durbummaa golgaa hin qabne. Kana jechuun muraasni uumamaan banaa ta'etu dhalata. Saansii kanaa kan hin beekne egaa yookiin immoo beekumsa kana kan hin qabne biratti rakkoo fiduu danda'a. Rakkoo fiduu danda'a. Ani dubartiin fuudhee dhiirri tokko bara isaa guutuu guungumaa fa'a ishee wajjin wal dhabuu wal lolu gosa durbummaa kana sadan kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Isa furdaa, isa haphii, isa golgaa hin qabne, isa bana kanaadha. Kanaaf kana beekuun illee baay'ee barbaachisaadha. Yeroo jennutti gaagaataa kana keessa gugatanii ankoo isa banaadha, isa haphiidha minaamin jechuudhaanii dhiira gowwoomsuunis hin danda'amu. Inni dhiirri durbummaa ishee balleessee fi inni uumamaan banaa ta'e ni beekama. Qorannaan isaa teestii virjiniitii kan jedhamu gatii baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Birrii guddaa nama baasisa malee teestii virjiniitiin ni jiraata. Cheekii gochuun hin danda'ama. Hundumaa keessaa immoo jaalalaan iftoominaan ifatti walitti himanii teestii wal gochuun gaariidha. Dhaqanii harka ormaatti wallaachuun hin barbaachisaa miti. Isa kana fakkaata jechaadha. Dhoksaan jiru dhimma durbummaa ilaalchisee kanaadha. Gaaffii yoo qabaattan karaa kamiin iyyuu gaafachuu ni dandeessu. Kana fakkaata jechaadha. Kanaaf jireenya jiraannu hundumaa keessatti gaa'ila keenya eeggannee bara keenya eeggannee yoo jiraanne dubbiin Waaqayyoo jireenya keenyaatiif baay'ee barbaachisaadha obboloota ko. Gooftaan Yesuus hubannaa nuuf halaatu. Wanta tokko ilaalla wal faana. Poliigemii and monoogemii kan jedhu wal faana ilaalla. Polii jechuun haadha manaa lama ol yookiin immoo tokkoof isaa ol qabaachuu jechaadha. Hiikkaan isaa poliigemii jedhama. Macaafa qulqulluu keessaa yeroo jalqabaatiif haadha manaa lama fuudhee abboommii Waaqayyoo kan cabse maqaan isaa Laamek jedhama. Uumama boqonnaa 4 lakkoofsa 19 irra jira. Akkasumas immoo 23 irra jira. Polygamy is a kind of marriage which signifies that a man has a many wives. Kana jechuun polygamy jechuun kan dhiirri dubartii baay'ee qabu jechaadha. Kun dogoggorri isaa jalqabee nama Laamek jedhamutu jalqabee kun sagalee Waaqayyoo wajjin kan hin deemne ta'uusaa hubachuun gaariidha. Dogoggora. Biyya keenya keessattis baay'ee beekamaadha kuni dogoggoraan ta'a. Inni kan biraan immoo monogamy. Mono jechuun single jechuudha. A type of marriage which a man marries one wife and lives with her a mature relationship according to God's will. Kana jechuun immoo dhiirriif dubartiin tokko waliif amanamee isheenis itti heerumtee nama tokkotti heerumtee innis nama tokkitti fuudhee gaa'ela sirriin kan wajjin jiraatan jechaadha. Inni kun sagalee Waaqayyootiin kan deeggaramedha. Egaanii gaa'ila kana isa akkas ta'u isa olii gadi miidhamu keessatti the responsibility of the church to save marriage of Christians kan jedhu ilaalla. Maalidha? Itti gaafatamummaa waldaa kiristaanaa gaa'ila kana eeguudhaaf maal gochuu qabdii kan jedhu ilaalluudha.
gaafatamummaan keenya akka waldaa kiristaanaatti gaa'ila amantootaa iddootti eeguudhaaf tokko teaches the biblical truths about marriage. Dhugaa macaafa qulqulluu amantoota barsiisuun barbaachisaadha. Ni lammaffaan immoo obboleettotaa fi obboloota dhiiraa kana itti dhiyaatanii akka sagalee waaqayyootti gorsuudha. Inni kan biraan immoo barsiisaaf gorsa gaa'ila duraaf gaa'ila booddee laachuufiin barbaachisaadha. Isheen kun ga'ee waldaa kiristaanaati. Isheen kun sadan baay'ee barbaachisaadha. Jara keenya dhugaan jiru kana fakkaata jechaadha. Yeroo ammaa kana biyya keenya balleessaa kan jiru. Kanaan duras addunyaa balleessaa kan ture waaqayyo abiddaan kan gube homoseksuwaaliitu jira. Gaa'ila kan diigu homoseksuwaalii jechuun dhiiraaf dhiirri wal fuudhuu, dubartiif dubartiin wal fuudhuun jedhamu walitti ejjuudha. Fuudhuun akkamitti danda'ama waan akkasii ulfaataadha. Marriage between the same sex jedha. Homo jechuun the same dha. Not hetero. Kanaaf dhiira akka isaatii wajjin wal qunnamtiidhaan jiraatu kun guys jedhama. Yeroo baay'ee Facebook irraa Itoophiyaan guys jedhama. Kun abaarsa guddaadha. Dubartiin dubartii akka ishee wajjin sexually wal qunnamtii saalaan jiraattu immoo lesbians jedhamti. Inni kun sagalee waaqayyoo keessatti dhorkaadha. The Bible against this kana hin morma. Macaafni qulqulluun Leewwota 18:22 na dubbisaa. Leewwota 18:22, Leewwota 20:13, Roomee 1:26-27 dubbiftan. Dhiirri dhiiraaf miti, dubartiin dubartiin miti, dubartiin dhiiraaf, dhiirri immoo dubartiidhaafidha. Akka sagalee waaqayyootti kanaaf baay'ee of eeggachuun gaariidha. Barri kun bara namni bineensaa wajjin seksii raawwatu. Bara dhiirri bakka waan hin taane keessa jirra ijoollee. Kanaaf baay'ee of eeggachuun gaariidha. Sorry, nandoo baay'een ariifadhe natti fakkaata yeroo koo eeggachuu fedheetanii. Yeroo biraa qabaachuu dhiisuu dandeenya. Yoon fixuu baadhes amma tokko waama haayilaayitii isheen isinii xumuruu yaala. Waaqayyo gooftaan hubannaa guddaa isaa nuuf laatu. Kanaaf mee ofitti deebiif boleettisa obboleettiitu. Har'a gaa'ila akkamitti geggeeffamaa jira? Gaa'ila irraa maal fakkaata? Rakkoo akkamiitu immoo jira yoo jenne baay'ee gaa'ila rakkisaatu jira. Waaqayyo gooftaan hubannaa nuuf laatu. Gara dhumaa irratti dhumallee hin qabu xiqqoo ishee waan hin dubbadhu family planning FP kan jedhu laalla karoora maatii